amma immoo start kan jedhu tuqnee waliin ilaallaa jechuudha waan inni naaf fidu. Baay'ee kana booddee kunoo haala kanaatiin naaf fide jechuudha yeroo inni keessa seenu. Amma yeroon ani irratti tuqu maal na jedhaa kunuuti haala kanaatiin kabajamoo baga gara boot keenyaa nagaan dhuftan jechaa jira. Nama affeeruuf kan jedhutu jira. Haala kanaatiin nama affeeruuf yeroo kan jedhu irratti yeroon ani tuqu immoo wanta inni naaf fidu. Hi guys, akkam jirtu? Bakka gara chaanaala keenyaatti deebitanii nagaan dhuftan isin jecha guyyaa har'aa immoo kutaa sadaffaa haala kamiin akka Telegram bot hojjetan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kutaa kana keessatti wantoota barbaachisoo ta'an wantoota isin fayyadan koodiiwwan garaagaraa faana kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf warri chaanaala keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun chaanaala keenyaaf maatii ta'uun chaanaala keenyatti dabalamaa. Warri immoo chaanaala keenyaaf maatii duraanuu taatanii jirtan viidiyoo kana yeroo eegaltan like gochuun eegalaa isin jedhaa jechuudha. Amma kallattumaan maal goona gara telegiraamii appilikeeshinii keenya keessa seennaa jechuudha. Erga telegiraam appilikeeshinii keenya keessa seennee haala kanaatiin nu fida. Sana booddee bakka search button jedhu kanarratti waan ani barreessu kana isinis ni barreessina jechuudha. Maal jennee barreessina menuu builder bot jennee haala kanaatiin ni barreessina jechuudha. Isa irra keessatti argamu kana keessa irratti yeroo tokkoof ni tuqnaa jechuudha. Amma kana booddee yeroo tuqxan isiniif haala kanaatiin isiniif fidaa jechuudha. Erga haala kanaatiin isiniif fidee booddee maal gootu start gochuudhaan manage bot kan jedhu kana yeroo tokkoof irratti ni tuqxu jechuudha. Erga haala kanaatiin manage bot irratti haala kanaatiin tuqxanii booddee kallattumaan gara kamiitti isin fida gara kanaatti isin fida jechuudha. Kana booddee add menu bot kan jedhu kana irratti yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Kanaaf amma anan duraan bot keessaa qabdaa bot haaraa irratti dabaluu hin dandeessu nan jechaa jira. Amma telegiraam akkaawuntii koo isa kaaniin seeneen isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa dhuftanii haala kanaatiin telegiraam isaa haaraa irrattis isinittan agarsiisaa akkamittiin akka jalqabdan menuu builder bot jennee haala kanaatiin search goona. Kanaa booddee kunoo baay'eetu isiniif dhufu jechuudha. Ani linkii isa description box jalan isiniif kaa'a isa kamtu akka sirrii ta'e description jala linkii isa isiniif kaa'a. Baay'een isaanii fake waan ta'aniif jecha isa dhugaa fi isa qulqulluu isiniif hin kaa'a jechuudha. Kana booddee erga keessa seentanii booddee haala kanaatiin isiniif fidaa jechuudha. Inni dhugaan inni sirriitti hojjetu jechuudha. Kana booddee start bakka jedhu kana yeroo tokkoof irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booda haala kanaatiin isiniif fida bakka lakkoowwan tuqaa 4 qabdu sana yeroo tokkoof irratti tuqxu jechuudha. Sana booddee manage bot kan jedhutu jira. Sana irratti yeroo tokkoof irratti tuqxu jechuudha. Erga tuqxanii booddee add menu bot kan jedhu yeroo tokkoof tuqxu jechuudha ammallee. Kana booddee maal jechaa jira haala kanaatiin nuuf fidaa jira jechuudha. Kana fayyadamuu ati bot qabaachuu qabda yookiin bot haaraa banachuu qabda jechuudha. Bot banachuuf immoo bot faazarii deemiti. Bot faazarii irratti botii uummadhu jechaa jira. Erga bot uummattee booddee achi deemtee achitti koodii yookiin linkii ni qaba kan siif kennamu. Achirraatii waan san copy gootee oftee asitti paste gootaa jechuudha. Amma sana akkamittiin copy goonee paste akka goonu isinittiin agarsiisaa jechuudha. Amma gara telegiraam isa tokkotti deemeen copy godheen fidee isinitti agarsiisaa jechuudha. Erga botii sana hojjettanii booddee bakka kana dhufuudhaan maal gootu my bots kan jedhutu jira. My bot kan jedhu sana irratti yeroo tokkoof irratti ni tuqxu jechuudha. My bot kan jedhu sana yeroo tokkoof irratti ni tuqxu. Yoo isiniif fiduu dandeesse immoo haala kanaatiin my bot jettanii barreessitanii irratti tuquu dandeessu jechuudha. Amma itti botii kana dura wajjiniin hojjenne ni ilaalla jechuudha. Amma kan ani kana dura hojjedhe kiyyaatti akka bot kan jedhu kanadha. Isarratti yeroo tokkoof nan tuqa jechuudha. Kana booddee maaltu jira API token kan jedhu kanatu jira. Isarratti yeroo tokkoof nan tuqaa jechuudha. Kana booddee kunuuti haala kanaatiin naaf fidaa jechuudha. Ishtii kana yeroo tokkoof irratti tuquudhaan copy dhan godhaa jechuudha. Ishee kana
haala kanatti yeroo irratti takkaa tuqu copy to clipboard naan jechaa jira copy naaf ta'ee jira jechuudha. Amma gara telegiraamii isa tokkotti deemeen achirratti paste godhee isinitti agarsiisaa jechuudha. Amma kun akkuma argitan gara telegiraamii isa tokkotti deebi'een jira jechuudha. Kanaaf bakka message jedhu kana yeroo tokkoof tuqeen asitti paste godheen isinitti agarsiisaa jechuudha. Paste goonaa jechuudha asitti sana booddee send ni goonaa jechuudha. Amma akkuma argitan kunoo haala kanaatiin message kana nuuf ergee jira jechuudha. Your key is accepted jechaa jira. Qulfiin kee fudhatame jechuun kooddii sanatu qulfiidha waan ta'eef qulfiin kee fudhatame jechaa jira. Amma deemnee akkamittiin akka keessa isaa tokko sirreessinu isinitti immoo hin agarsiisaa jechuudha. Kana gochuuf maal goona bakka kunooti bakka liinkii nuuf kaa'ee jira jechaadha. Liinkii nuti telegiraamii bootii keenya irratti uumne sana liinkii nuuf kaa'ee jira achirratti yeroo tokkoof irratti ni tuqnaa jechuudha. Sana booddee erga tuqnee bakka gara gadii kanaatiin start kan jedhutu jira. Start ni goonaa jechuudha dhufnee bakka kanaati. Kana booddee kunooti haala kanaatiin nuuf fidaa jechuudha. Erga inni haala kanaatiin nuuf fidee booddee nuti gara gadii kana dhufuudhaan bakka kanarratti yeroo tokkoof ni tuqnaa jechuudha. Erga tuqnee booddee as keessatti amma nuti wantoota hojjennu baay'ee waan qabnuuf as keessatti wantoota irratti gugguunnu tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf maal goona jalqaba buttons editor kan jedhu kana irratti yeroo tokkotti nu dhufnaa jechuudha. Batanii irratti uumuudhaafidha jechuudha. Kana booddee maal goona addi batan kan jedhu irratti yeroo tokkoof ni tuqnaa jechuudha. Kana booddee erga kanaatiin haala kanaatiin tuqnee booddee batanii barbaanne irratti ni barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf batanii maal jedheen barreessaa riifer yookiin immoo afaan Oromoomaan nama affeeruuf jedheen haala kanaatiin barreessaa jechuudha. Ergan barreessee booddee ammas batanii haaraa irratti nan dabalaa jechuudha. Info kan jedhu irratti nan godhaa jechuudha. Egaa ammas haala kanaatiin waan lama hojjennee jira jechuudha. Ammas batanii sadaffaa irratti daballee edit goonee waliin ilaallaa jechuudha. Batanii sadaffaa irratti maal goonaa gaaffii gaafachuuf kan jedhu irratti goonaa jechuudha. Haala kanaatiin barreessee gaaffii gaafachuuf jedheen haala kanaatiin eddan barreessee booddee maaliin godhaa bakka kana irratti yeroo tokkoof haala kanaatiin tuqnee bakka isaa ni sirreessina jechuudha. Erga haala kanaatiin tuqnee booddee kunooti warroota kana keessaa ol kan butu gadi kan butu ni jira jechuudha. Ol faa butuu ni dandeenya jechuudha. Kan haala kanaatiin ol bunnaa jechuudha haala kanaatiin. Erga haala kanaatiin hojjennee booddee maal goona stop editor kan jedhu irratti yeroo tokkoof ni tuqnaa jechuudha. Amma bootii keenya haala bareedaa ta'eetiin batanii garaagaraa itti uumnee jirra jechuudha. Amma maal goona info kan jedhu kanarratti tuqnee ni ilaalla. Info jedhee deebisa nama affeeruufdha. Haala kanaatiin isiniif deebisaa jechuudha. Amma waan tokkoyyuu isin gatii itti hin daballeef jecha haala kanaatiin isiniif deebisaa jechuudha. Amma wantoota kanatti addii itti gochuudhaaf maal goona post editor kan jedhu irratti yeroo tokkoof asii dhufnee ni tuqnaa jechuudha. Kana booddee waan edit gochuu barbaannu amma tokkoon irratti hojjenna jechuudha. Info ni goona amma. Kana booddee add message kan jedhu irratti yeroo tokkoof ni tuqnaa jechuudha. Kana booddee add message kan jedhu irratti erga tuqnee haala kanaatiin nuuf fida. Amma irratti message akka inni namaaf deebisu irratti hojjennaa jechuudha. Amma barreesseen isiniif agarsiisa. Kabajamoo erga jettanii booddee maqaa namicha akka inni isiniif barreessu yoo barbaadan wanta ani amma fayyadamu kana isinis ni fayyadamtu jechuudha. Isheen kun barbaachistuudha jechuudha. Maqaa namichaa ofiitiin isiniif barreessiti jechuudha. Haala kanaatiin erga barreessanii booddee jettanii haala kanaatiin barreessuu dandeessu jechuudha. Amma kun akkuma isin argaa jirtan maal gochaa jira kabajamoo ani maaliin jedhee kabajamoo first name jedheen barreesse inni garuu maal jedhee naan deebisaa jira kabajamoo Ramadaan bakka gara boot keenyaa nagaan dhuftan jedhee haala kanaatiin deebisaa jira jechuudha.
ammas editii kan biraa irratti ni goona jechuudha. Isa kana maal goona stop goonee biraa deebinaa jechuudha. Ergasii ammas kan irratti edit goonee post editor kan jedhu irratti tuqannaa. Sana booddee nama affeeruuf kan jedhu irratti ni tuqnaa jechuudha. Liinkii akka inni ofiisaatii namaaf uumu irratti liinkii goonaa jechuudha. Kana booddee add message kan jedhu irratti ni tuqnaa jechuudha. Erga tuqnee booddee haala kanaatiin barreessitu jechuudha. Kooddii inni barreessu kana hin irraanfatiin qabadhaa. Reef linkittanii haala kanaatiin irratti ni fayyadamtu jechuudha. Erga haala kanaatiin godhattanii booddee haala kanaatiin isiniif fidaa jechuudha. Dhiifama asitti dogongoreen jira jechuudha. Ishee kana qophii godhuun irra deebi'ee nan sirreessa. Kabajamoo Firistiin Namiddi jedhutti irra deebi'ee nan sirreessa jechuudha. As kanatti kun dogongoraan guute kana goonaa jechuudha. Kun akkuma argitan kabajamoo Ramadaan nama tokko affeeruun qarshii 5 argattu. Linkii affeeraa keessanii akkuma jedhee haala kanaatiin linkii irra isiniif kaa'aa jechuudha. Erga haala kanaatiin keessanii booddee ammas duubatti deebi'uudhaan kan biraa kan hafee edit ni goonaa jechuudha. Amma kan hafee maalidhaa? Gaaffii gaafachuuf kan jedhudha. Gaaffii gaafachuuf isa jedhu irratti yeroo tokkoof ni tuqnaa jechuudha. Sana booddee maal goonaa nuti bakka asii dhufnee bakka kana tuqnaa jechuudha. Add question kan jedhu irratti yeroo tokkoof ni tuqnaa jechuudha. Iddoo haala kanaatiin tuqnee booddee single question isa jedhu ni filanna jechuudha yeroo duraaf. Kana booddee message kan jedhu irratti jettanii haala kanaatiin erga barreessitanii booddee innoo haala kanaatiin isiniif fide jechuudha. Ammas deebitanii bakkuma add message kan jedhu deebitanii ammas yeroo tokkoof irratti ni tuqxoo jechuudha. Dhiifama. Add message miti add question kan jedhu irratti yeroo tokkoof ammas ni tuqxoo jechuudha. Ammas single question irratti ni tuqxu jechuudha. jettanii haala kanaatiin erga deebisanii booddee maal gootu jechuudha. Bakka gargadii kanaatiin stop editor kan jedhutu jira. Bakka stop editor jedhu kana yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Amma haala kanaatiin erga hojjettanii hunduma isaayyuu fixaniitu jechuudha. Amma maaliin godhaani linkii kanaatiin karaa biraa seeneen isinitti agarsiisaa jechuudha. Amma linkii makana koppii godheetiin linkii ittiin nama affeeran kana asirraa koppii godheetiin deemee kan biraatiin seenee isinitti agarsiisaa jechuudha. Nama affeeruuf kan jedhu kana fudhaa linkii kana asirraatiin hin fudhaa jechuudha. Koppii godhee bahee telegiraamii kan biraatiin seenan immoo isinitti agarsiisa jechuudha.
Erga telegiraamii kanaatiin seenee booddee maalan godhaa linkii nama wayii tokko irratti argeetiin isinitti agarsiisaa jechuudha. Nu telegiraamii irratti argin haala kanaatiin isinitti agarsiisa jechuudha. Dhiifama. Haala kanaatiin amma erga keessa seennee booddee kunoo linkii sana irratti ni tuqna jechuudha. Kana booddee kunooti kana dura akkuma hojjennee jirru asirraati dubbisa nutti agarsiisaa jira jechuudha. Abboota keenya staarti gochuun eegala. Isin waan barbaadan barreessuu dandeessu. Viidiyoo darbe keessatti hojjedheera. Viidiyoo isaa keessa seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Warreen ilaalle amma immoo staarti kan jedhu tuqnee waliin ilaallaa jechuudha. Waan inni naaf fidu. Kana booddee kunoo haala kanaatiin naaf fide jechuudha yeroo inni keessa seenu. Amma yeroon ani irratti tuqu maal na jedhaa kunuuti haala kanaatiin kabajamoo baga gara abboota keenyaa nagaan dhuftan jechaa jira. Nama affeeruuf kan jedhutu jira. Haala kanaatiin nama affeeruuf yeroo kan jedhu irratti yeroon ani tuqu immoo wanta inni naaf fidu ilaallaa jechuudha walumaan. Kunuuti haala kanaatiin nama tokko affeeruun qarshii shan argattu jedhee akkuma duraatti naaf fidaa jira jechuudha. Amma gaaffii gaafachuuf kan jedhu irratti tuqeen isinitti agarsiisaa jechuudha. Erga kanaatiif haala kanaatiin kabajamoo gaaffii keessan gaafachuu dandeessu jechaa jira. Amma gaaffii tokko gaafadheen isinitti agarsiisaa jechuudha. Jedheen ergituuf jechuudha. Isiniif ergicha namicha haala kanaatiin ergabboota keessan uumtanii booddee deebii innis ofiisaatii kunuuti. Gaaffiin keessan milkaa'inaan fudhatameera. Yeroo gabaabaa keessatti deebii ni argattu jedhee haala kanaatiin bootii bareedaa hojjennee jirra jechuudha. Kutaa itti aanu keessatti immoo akkamittiin nama gaaffii isin gaafateef deebii akkamittiin deebistu. Namoonni immoo ammas yeroo isin nama affeeran akka nama affeeran malee baalaansii akkamittiin akka dabaluu danda'us tokko tokkoon kan isinitti agarsiisudha jechuudha. Amma gara bootii duraa deebinee haa ilaallu jechuudha. Kun akkuma argitan namni tokko linkii keessaniin seenee jira jechuudha jechaa jira. Amma nama affeeruuf bakka jedhu kana yeroo deemnee ilaallu kana haala kanaatiin kaa'a malee nama hamma kana affeertanii qarshii immoo mana keessaa qabdu kan jedhus immoo tokko tokkoon viidiyoo itti aanu keessatti kan isiniif hojjedhu ta'a jechuudha. Yoo viidiyoon kun isinitti toleerte like gochuu, share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Warri chaanala keenya haaraa taatan immoo subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan naaf turaa. Isin jaalladha, isin kabaja.